والله بالله ما كان حتى ربنا كاسي سيجاره أني عملنا عمل سورة نما بتيجا أتيا بابا ركيسة كأنا تو نمان تاين أبغى نرجع كبر سايبة ساتو كجيل namni mungkin jen akan membuka kita mungkin apa garuan dari desa jangan menunduk Resa tureba mana kia diro. Telega tedera tela maltai nalat. Akkana tenturu ero kani arra ture jirammo. Nagum rabbi agot. Hai, enu. na funyan kiya mo fole wi tuna daw jira fole ila mali hada na madufe namne wi tu ndufne kota mali fole dia tina rajira ti mali na madufe de memo mali ko sto ba funyan kiya kalman ila na da la wa huma tu njirani mali garu ati duranu ufata ketu shakita ufata ketu namantu bar lege talisme ti ufata shakita ranjetta lamni ufata fi shakka mali ga fole na tasa tu ashakuna malaketi duranu dugal sinjanga fa wawn wayi asitargede akasi marafu kumatubeki nyanki yakun wa male wan fufato akka warabe satti fagoda fole dira beka kanafu hatta namni dufe karaga dura be wem ka wana gafate lenju homto njuru wani dufe namni tokko dufe si gafate njuru akati dente namni asin dufni way ana kisi njuru gafa annama tokko dargaggeessa karaa kan deemu argee jedhe akkasitti siidhumatti beeki gaafas haya hiriyoota kee malee eenyu as dhufaa shakkita'u hiriyoonni keessuun warra hin dhufne ani hiriyoota koo kaan waliin dhufe malee ka waliin deemee dhufu malee kana duuba dhufu tokkollee hin beeku hiriyaan hin beeku kana waliin dhufe qofa dhagee booda dhufu guutuu hiriyaa kiyyaa miti diina kiyyoo ta'e malee dhageettee miti haya itti bilbiliiti akka hin dhufne godhi hiriyoota kee hundayyuu akka isaan hin dhufne dhorgii hiriyoonni kiyya kana amala kiyya beeku tokkollee hin dhufu akkuma ani bilbilaan malee mana isaan hin dhaynetti isaanis bilbilaan malee mana kiyya hin dhufan hiriyaa jechuun san qofa beeka tasumaa ta'ee rakkos ta'ee bal'innas ta'ee kana booda dhufu tokkollee hin fedhan dhageettee miti hulaa tana yoo ana ta'e malee nama tokko jalaa banuun rakkoo itti fida ifi namanneefi kaka akkas jettuu hiriyoota kee hundaanuu hayaan akkas hin jenne hiriyoota kee hundayyuu akkanatti alatti firraa qabaa jirta booda namuma yoo dhukkubsatteeyyuu mataa kan kee lafaa ol qabuyyuu si dhabuuf teessaa beeki yommuu ani hin dhukkubsadhaa dhageette ani hin dhukkubsadhu diina kanaafuu namni ol na qabu miliyoona qaba gosa qaba kana booda dhufu ammoo naaf diina waan ta'eef dhukkubsadhuuyyuu sun akka ol na qabu gogaan jiidhaan numa dhukkubsata akkas hin jedhin hin dhukkubsatta ati rabbii miti kan dhukkubsanne rabbii malee hin jiru ati hin dhukkubsatta akka hin jenne jecha akkana atama naatti mammaa kun jirta fakkaata akka itti waan tokko naaf kennu namni nama malee hin jiraatu maaluma garuu dubbiin ati haasa'artu kun akkamitti namni nama malee jiraata jettee dhageesseeti namni hin dhufin hin jenne namni akka dhalaa
akka manguddittii fa'aa guutuun haa dhufan waan kana alaa immoo hin ayyaman malee namni hin dhufin hin jenne. Ollaa keenya kana jijjiiran shamarraan jijjiiran sibira dhufuu ni danda'a garuu an dargaggeessaa ijaan arguu hin danda'u. Siif galee? Xiyyaafillee hin jedhu garuu sumatu nama dhabuuf ta'a boodaaf siif himeetiin jiran garuu. Ahaa, ati nama qopheeffatte jechuudha? Lakki ani akkas hin jenne. Lakki jettee jirta. Nama qopheeffatte san haga baastutti anaasii walitti fayyuunis hin jiru. Meetaa miti. Nama jennaan kam jettaati? An nama irraa dhaladhe fa'aan qaba. Akkamii garuu akkam haasa'aa jirta hoo? Namni ati irraa dhalattee kan si fuudheen booda firri kee guddaan anu. Ani shakkiin qaba isirraa wanni akkana diddibattee gubbaa kanaan Daawitii kodhattee teettuuf tarii jechaan suufaan dhufe sun dhugaana fakkaataa jechaatti nama qaba jette waliin. Ayii manuma kiyya keessaa barka tottolfadhee taa'aa jiru gara biraa beekseeta. Akkam yaada yeroo tottolfatan namuma waamatanii? Tottolfachuun kee kun na bira qofa ta'uu qaba. Yeroo ammana taa'u na dura tottolfattee yeroo hangabboo immoo afiraa dhiquu qaba wanni ati tottolfatte sun. Yoo san hin ta'in ammoo wajjin jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Namoota dargaggeessa biyya kanaan wajjin guddate hedduu isaan beeka. Kanaafuu bifa kanaan tottolfattee yeroo an dhufu gayyaasu sunnaa gammachiisaan jirtu funyaan kiyyaa akka hin shakkine immoo amma naa dhugoomsitee jirta. Foon sun fuulee dhugaa ta'uu isaa. Haa sidaa waan sii godhu hin qabu uumaa keetu akkana rabbi si uume maal sii godhee? Akkana naa rabsu jirtaasi? Uumaa rabbi tolchee na bareechisee akka namaatti na uume kana uumaa koo arrabsu barbaadde moo maali? Uumaa keetii miti bar kun amala keeti. Namni amala nama malee suuraan namaa miti bar. Ati amma bar keessa kee kanatu nama hin ta'ini. Alati doktora keessa kiyya bantee na laalte moo? Gubbaa kiyya kanaa fi keessa kiyya akkamitti waliin madaaluu dandeette? Doktorri afaanuma keetii bar. Ati haasawaa jirtu kana wanna biraa seete? Kiyya qajeelaa afaan Oromoo si taasee kun siif galuudha. Funyaan kee hin doongore naan jette. Funyaan koo duruu osoo sin fuudhin dura isuma kanaan fuufadhee xaddeemee kan lafaa fixasee. Sanammoo ganda guutuutti maara gaana. Maali garuu hinaaffaa maali inni hinaaffaa nagana gee kun anu maali jireenya jibbisiisaa jirta bar jiruun na jibbisiisee jira. Wannuma hinaaffaa hin kana natti naaseen bakka. Hinaaffaa taanattu sitti hinaaffaa. Ambar rakkoo tokko arguun fedhu jedhe malee ani jiruu tiyya tanatti keessatti guyyaa tokko hinaaffee hin beeku. Yoo sitti hinaaffee ammoo jaartii tiyya. Abbaate ta'uu qabda malee akka itti barbaadde tokkollee hin ta'u. Kanaafuu yoon an ol seenu malee fuula kee kana bareechistee akkana morma gadhaabde taanaan akkasii siidhumatti. Bareedumaa fi wanni kee guutuun mana keessa yeroo an mana taa'u qofa ta'uu qaba. Sanii miti taanaan bultiin teennatuni ulfaachuu deemti. Harkaatti ammoo waan ati barbaaddu guutuu sii godhee jira. Bishaan waraabachuuf ala yoo baaten hagaan dhufutti qabbaatee waraabuun qabdu. Dhageette? Hayyame amma taasoo dhiisiti kayyi bishaan nuuf fidi alaanii. Bishaan jettee? Kami hoo qabatbata kana danda'u yeroo kanatti kan beellama malee deemu hadhaa xalaa hoon ta'in akkasii siidhumatti kan bilbil. Maal daasiidha ani barbaam biraasee telefoona osoo bilbilee kan. Telefoona maan kaamna tigiree beeka bilbil. Maali? Telefoonni kiyyaa. Nagaa maal bilbila malee abbaa kan jedhu kamiin tastaay. Maal gochaa salaam taate na bira dhuftee miti salaamuun akkami beentalaati akkana kutime garama kuti akkamati nagaa garama kutetti. Nuri fachiifte kaa. Ati kaanyi miti akkamitti jaatti namaa salaamuu deemtoo na bira dhufte. Salaama kaa. Awwaal ati akkam nagaa. Ati akkami sirriin jirtu fakkaata akkam nagaa qabda fayyaa keeti. Mee waasi maaliif dubbattu waan dhufteef ajaa'ima dhufa.
ما زمانه حاجة أنا عندي ما حاجة على تبغى أنا نيجا كيساتي كيساتي نوفا كيسات نانجي كسين تا أبو نيجا كاسي ما كيساتي ما لبوك أنا سما ده مجالس كم ربنا كبير المنا ما أرسمتي كانك أنيا نما أكمل ساي بس أكنا بودا كله ما أدري السلام عليكم. وعليكم السلام. ماما كيف يسوي؟ ماما تقبل يا سنة جرا. ندفع. تاني. ما يسوي ده فين ديمو؟ ندفع قبل. أبا تنير كبر. ساي بس أتوقع كجيل شوفك يا أما دفع. بس ساي بس أتوقع كجيل شوفك تين دفعتي هي. أبا نرجعين في أبا نرجعين في برا دي كما بربادني سنيفين تاوس نانتا وتكمل تناول بلتمو كاميرا. والله بالله إنه أنا كذب حتى ربنا كاسي سجل لما أنا بدي أجاي وقتني نادك هذا يا ربي الوجه هذا جالتو نسيب الرسي وصون جالتو نسيب الرسي